Meedhi sanii miti. Gondartichi qarshii ta'e mormaa sirraa fudhatee ani irraa sii baase yoo. Qarshii mormaa qofa silkiiti yoo waamee meedhis Kaasii fuudhee bar. Gondaree irraa qarshii anaa sii mormaa baase. anaa miti bar sun qarshiin ta'wantiiti ta oromcooti guddoo. Inna qaalicha guddaa qaalicha guddaa summee amma yoo na ol na kaas irraan na faa ka'in afaan kiyyaan itti lafa lafee irraa sii baase. Aniin tun jagnaadha bar. Amma eegalte boonanti amma asirra dhiisii siin jeetin jira yuutuub irratti yoo ta'etti wayyu. Irratti wayyu. Jaan kootu banna shaarra yuutuub irra poostii godhu qabna. Ummata yuutuub irratti dalagaan tuni. Way seenaa way meedhii antara duraan baddata guyyaa iidaa namni faamilii biyyaa waa nyaattu. Meeshaalee deessan warkan. Ay medisi ay akala fattes gani setani me madi ne mo corona su corona arkan ya takalitti sudani sampa wallahi rabbina akala fatta sunungi akbar wa me kada barse ga isanin tu bannat kotu ni waramna ani bisani tichuma me tokko miti bar celebrate goona jennee bar wal yaamnee wallee dhaggeeffanna jennee gisee mana ban kunnee jiran jiru ban biyya isa jira bon jiru live TikTok isaa kutee jira halas deebi'a TikTok ni deebi'a jaanuma dibbe isa jira ban biyya abbaa biyyaa kan baadhanse hedduudha abbaan biyyaa laala kutee jira abbaan biyyaa Bambiya Amerika jira akkamitti jira kutee jira halas TikTok isaatis bishaan dhuge TikTok ni deebi'a bara wallahi rabbi adeebis takki walumaan nu baatu ne dibbannu godhani dafi kootu bakkaati yaa indu faama inshallah yaa rabbi nagaan isaa du'aayi nu godheeti baqataadhaan baqataadhaan bisottaadhaan bikkeet deeyte indu inshallah akkamitti siniin godhu akkamitti sin dagadhaa nu godhe please osoo rabbi sinaaf hedu dafa kottaa osoo giiftaran ta'in TikTokin cufame በጣም እኮ ነው isa garaan nyaatameen takka takka immoo dasneedas warra dugdan irraa qabu nan komatani sababa argadheera innaa akkasi abshiraa yaakorra wala garaa rakkoon hin jiru yaa achitti wal argina bakka ayyee tole taatee bakka jabaadhaash galatoom ayyee galatoom ayyee maaki Yaakoro itamaa keemma kootu mijaa hodheenaan talmii atis viidiyoo banan anis viidiyoo banan dhawwalallaa yoo wal barra yoo wal beelis wal dubbisnaa kootu achi dheenaa an garuu yoo fokkottuu teessi yoon qalladhees gaa'isna dhukkubaa dunfaa na jira akkasii hubadhaa anillee akkasuma na jira kottu wallaalaa achitti ani hedduun dhukkubsadhee sirra bareeddu fooloon kee meeqaan fooloon si godhachini fooloo kiyya kumaafuu hin qaba yoo akka tasaa fuulli kiyya shambaqqoo fi shankaan qoysinitti na dhukkubeeti hubadhaa if dura hima jaakorra wala garraa ooyini himadhaanchi haa akkanarra gaxneef na guys yoon gugurraachumes yaw qilleensaa jijjiirame kaayiroo na dhukkubeeti maahii tana ni beeytaa Suudaanitti akkanatti nyaata hundanuu gootee maal bu'aati immoo qoymee yaani booda naa himtaate tolfatu ay maakii dhaabbadhu kammicoo sana akkamii wallaalta jeetii bar tamiisiin menatti baay'ee Suudaanitti ni yaadattu dhalaa takka tan hojii turte isiin nu dura turte haalatii yaan gaafa Suudaan ga'u dhaggeeffadhu ambar nama yaadattu midhaan nama waliin nyaadhanii yaadadha garuu Suudaan gaafan jiru ifiifuu oowwina jeesee ukkaamee duufin kee du'a san keessatti nama yaadadhu hin qabu. Maal asirratti likkitti akkamitti yaadanne? Ammoo bannaas maali Suudaan hedduu hawwiti bar. Micoon hin beekamas shunkurtii morma ga waliin nyaanne mi? Yaa bareedduu akkasitti izee qofatu bareeddu akka. Yaa. Hayyee amma himadhu seenaa ta'e sanboota achi dhee. Yaa hin beeka san immoo isin irraanfannee bar. Yaa. Guys, akkasitti
yaaba Suudaanitti maal akkan ta'e ni beektanii? Maaliin ta'e aniinti yaa wayin beekaa magaalaa guddoota kan dhaqe. Namni kun akka qawwee qabatee Footoo Sudaan san. Eessa kaate ani biraa deemtee yoom kaate? Anaaf eetetti hin baane. bar dhaggeeffadhu footoo shiitaa takka yaa gaayis tanin gurraachoomee dhukkee keessa footoo shiitaa maakii biyyaa jaanii poost godhan bar footoo Suudaanitti qe'ee bar. Footoo Suudaanitti qe'ee tanin taaribiin ajjeesee fi waan biraa fakkaadhu. Maakiin gaafa biyya jirtu jaanina poostan gaafa biyya jirtu. Biyyaata jaansa maan fidinati footoolee biyyaata akkas yani hin beekon. Wallaahi billahi faarsoo fi miti footoolee biyyaata isii yoo agartan. Anzannaa cinture barandaa'uma asittiin dhiisee malee biyyatti ati footoo garsiisin akkamitti Suudaan san fidanii na dhibe eenyuuf fide ammaas eenyuuf kanniti. No, ta Suudaan san warruma Suudaan jiruutu poost godhe amma akka isaanitti ana ashamaaqaqu waan jedhamu nam tokko gaafa bar itti bireedee bika gaarii jiru bar waan akkana jaanii fidanimi suuraa shiitaa takka nagarreessin gaayis mee lakkoomsa tokko barreessaa. Fuulaa shiitaa takka jechuutan dhukkaa'ee kaartaa Itoophiyaa fakkaatu takka nagarreessin. Dhugumaree kaartaa Itoophiyaatiin fakkaadha. Dhukkeen narra galtee jiru namaan qabu suuraa biyyaa jaan. Suuraa biyyaatii miti. Suudaan keessa gaafa taariba jiru ka'ee bar. Ani hin kaane guyyaa sana hin kaane eessan jiraan na dhibee bar guyyaa sana. Numa bar nama ana si micoon soriin jira. Muraniitiin nama waliin ka'u muraniititi ana qofti kophaa baasanii poost godhani malee. Wajji jirraa idaanu. Wajji jirra kaa'ee muraniiti isin muranii ana qofa. Ani dhabee suuraa tana yoom mana biraa siixee kaatee yoom deemtee yoom yani Suudaan wajji turre akkamitti ka'uu dandeessidee wallaahi na ajaa'ibu ture. Suudaan torbaan takka teenyee sanuti. Guyyaa 10 teenyeen saa guyyaa 10 teenyee. Guyyaa 10 teenyee jechuun taariba deemu jira ture. Suudaanitti hafuura buuf baafannee jechuun Itoophiyaa irraa baane. Suudaanitti maal akkan ta'e isinii makaa kaayessammoo suuqii takka dheeneeti waa bituudhaaf lukkuu kan namni kun warri Suudaan kun akkana la'uun masaaraa kana maali qawwee guddaa kana qabatee deema jechuudha. Uummata gurraachaan uummati akkatti nama sodaachisan nama butan hunda jaan dubartan hunda qabanii deeman jaan aniin tiyyaan yaaboo ni sodaadhaan jeen dhiira kana urjiin tun ni beeyti ni sodaadha taariba kanatti bakka. Hunda dhugaa dubbachuudhaaf urjii anumaa xiqqoo tureree nama deemne keessaa miti. Anumaatutu an bar amma qaama baasee malee bar duraan hin jiru bar ija namaatu guutu jechuudha. Anuma tana hundi ammas hundinis anuma laala jechuudha. Dhiirtii Arabaatunis Suudaanitunis anuma laala. Yaa intal anuma keessaa na fuudhu deeman. Yaa intal na harkisuu deeman. Isii tana urjii tana qabadhe. Akkumatti amma gisee na dhaqu. Ma biyyaa baate kan naan jaallalani. Amma suuqii takka micoo takka waliin. Ni yaadatta. Gizee taarifa keessatti baraa keessa bishaanattu gizeen ansiinu keessatti bishaanattu takka. Jedhanis. Ani ma seenaa tiyya tana yuutuuba irratti himachuun qaba. Seenaa taaribaa. Wallaahi seenaa taaribaa taa'een yuutuuba irra isin himaa guys. Amma dhaqeetiin eddaanu ziippii jechuun waan biraati. Aniin tiyyaan boorsaa tokkootti badee jettee micoon boorsaa tolchineen ziippii giseen jiru afaan qabdee guddaa na gootu. Silaasi dhageessi qabee deemanaan jettu qaalichi Suudaantichi. Yaa hindala afaan keessa na qabdee deemtee haimaalidhaan hin jedhamu waan biraati as kana jechuun barka akkana jechuun kana jechuun naan hin jettu. Yaa fataarii yaadla giseen jiru. Qaalichi sin dhageenye silaasi dhagee. Waan biraati naan hin maalena silaasi dhagee asitti bakka tun oowwituudha jee asumatti si qabanaan jettu yaa rabbii xiyyaa hatti kana baaste. Akkas naan jennaan bakkaadhaan anaalan dhaabbadhee sin jee hootu sin dhageenye noo na qabee deema hootu imimaan akka ijoollee daa'imatti bu'aa wallaa laasiin gaayis. Wallaahi. An Suudaan ilmaa gaafan dhaqu bar gadi hin baane baroodoon manaan bahiin hin deeme. Ani oduu manaa gadi hin bahiin hin deeme bar magaalaa odoo hin dhaqin. Ammas ni beeytani guys.
dhiisii yuutuuba irratti dubbatta. Ammas yuutuuba irratti dubbachuu qabu wallahi seenaa urjii yuutuuba irratti ndamsi afeeree waliin haasawuu akkamitti. Inshallah rakkoon qabu. Suudaanitti maal akka taariba kana keessa hunda wallahi ableedhaan hunda nu diranii kan ablee hundarraa na baasee bari'a guys. Wayisi qofa baasee walumaan nu baasee anis akkasumatti haadhati jennurraa us ati barta adda ati moo hin taane baraan gaafsan si aarii. Isin nam lama baraan akka fedhellee ta'u urjii waan fedhellee ta'u jechuu. Micoonin du'aa baran ni qalladdan isin lubbuu tiyya takkitti dhabu mannaa waliin dabnaa kutta. Dhaggeeffadhaa waan isiin goote guys. YouTube irra dubbatna malee amma isiin tuni nuti nam sadiin biyyaa baane isin galee. Nam sadii nutiin kun warri biyyaa dubartii sadii biyyaa baane namummaatu wal nu barsiisee bakka Finfinnee irraa illee laayifii coroo irraa kaasee Finfinnee irraa kaasee Suudaan irraa taariba irraa kaasee hanqa Masriitti waliin dhufne jechuun sadeen kun. Amma maal gooti? Maali akkanatti koo wanti tokko maal gooti? Qaallichi tokko maal jennuti amma makiinaa manaatiin deemtanii malee mootoraan deemtanii namni nu hin jiru. Makiinaa manaatiin deemtanii warri as jirus akka nuti as dhufnu nu kijiban jechuudha. Aboo dhiisiitu warratti nima. Dhiisi waan kana dhiisi. Wayyee mustiyee. Dhiisi nurra achirratti yoo kana dhiisi amma. Way wallahi naa kamunda ibnu ni beektaa waaki qooda Suudaan hin gahin ni yaadatta guyyaa iidaa kaatti afaanii baate.